Diina carcar saamu dhufe morma huune carcar lubbuu teenya barameen sanguune irraa nyaannee dhuyinee irruma jiraataa akkamiin haadha fi namni diinaa laata lafee itti caphee mormas itti citaa dachee irraaf keessi isii warqii qofaa carcar ona ituu magariisa lafaa hoggaa carcar keessa deemtu tarkaanfataa bitaa mirga laaltus waan gaggaarii gartaa qalbii gammachiiftee abdii jirus hortaa maal jedheen siif hima uumama lafasii ijaan hoggaa laalte qalbii gootiddasii qaamaan as jiraadhus yaadaan keessa deemaa qabeenya uumamaan carcar qabdun hima dhaangaa jiruu namaa qilleensa qulqulluu miidhagina dachii gaarranii fi tulluu laggeen babbareedaa galaana burqituu bosonnis ni jira gaattiraan dhedheertu bineensachi keessaa daawwattee xunqooftu afaan qabadheetin ijumaan ilaale jaldeessis mukarraa mukatti utaale qilleensa qulqulluu idduun habbuuqataa ittiin fufe daawwii waan qalbii hawwataa bineensa beelahee waan nyaatu barbaadu waraabessan arge kan kuruphoo gaadu sagalee leencaatii kan gamanaa aadu bosona san keessaa waa hedduu mul'ata qalamee fi weenni mukarraa taphata shimbirroonnis achi mana ijaarrata masqaan bakka taa'ee waan argate nyaata ati yoo yaa jawwee maal lafarra loota sagalee qeellansaa dhageenyaan baaragee risallee ni jira mukarratti argee bineensa daalacha qeerransa xixxiiffe leenci waraabessa ari'aana dhufe